Sakeetiif jaarsakeetti jecha lamaan si galee isa lamaan keessaa tokkocha osoo iddoo waraanaatti ergisiin jennanii kamiin ergite jaarsakee ergite moo obboleessakee ergite? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harkafuun ilmaan Oromoo akkasuma wardoftoota walaabuu tubsirra jirtu nageenyi badhaadhaa dachaanii jirra isinirraa turre waan ta'eef akkasuma rabban Itoophiyaa waliin hin jiru har'a hiriyaa ta'e qabadhee isinii dhufee jira akkasuma har'a isin bohaarsinaa akkasuma tolu abdii hin qabna gaafiif deebiin haaluma akka hibbooti garuu hibboo miti hibboon wal fakkaata jechuudha yoo isinitti tolee like share comment nu godhaa keessan jechuudha akkasuma yeroo gabaabaa keessatti diraamaa adda addaa waan isin kofalchiisu baacooftee waan adda addaa waan isin bohaarsu qabannee isinii dhufna akkasuma obsaan eeggadhaa isiniin jenna akkasuma subscribe like share gochuun irratti namni jajjabeessaa isiniin jenna baay'ee isin jaalanna hedduu isin jaalanna akkasii tokko akkasii sirba kana dhageeffadha. Magala badina rutare moti dubara gifti jalala titena baritu siyada mula siyada nola badina rutare moti dubara gifti jalala akkasii singaa magara gaafiif deebii dachaanaa isiniin jenna wanti adaduma dabalamaa deemu xiqqaachaa deemu wanti adaduma dabalamuun xiqqaachaa deemu maalidha? Adaduma dabalamuun xiqqaachaa deemu adaduma dabalaa deemu xiqqaachaa deemu nama yaani fakkeenyaaf ol guddatee laala yaani gamara gara dilmatti yeroo deemu garuu sunillee hin fakkaata garuu deebiin isaa miti. Okay. Deebiin kiyyaa umriidha. Umriidha argatteerta. Kaballatee jala bahe. Yallatti of gaafiin keeti. Okay, gaafii lammaffaa wanti ati hanga diimaa nyaattee hanga buleetti dhaabdu maal jedhama? Wanti ati hanga diimaa nyaattee buleerra dhaabbadhu moo? Wanti diimaa nyaattee buleerra dhaabdu garuu gaafii kana dura namni na gaafate na fakkaata habhab argattee jirti. Wal gaafannee jira waan ta'eef kanaan dura. Okay, gaafii lammaffaa jira. Gaafii tokko amma si gaafadhee amma deebi'ee yoo na deebiste yeroo xiqqoo booda gaafima dura san deebisee yoo si gaafadhe gaafima duraa san deebisee yoo si gaafadhe deebiin isaa ka duraatiin wal adda taha maalidha? Gaafiin isaa qoradhu sagadhu ni dandeessa. Mukayyaf maasti okay beekon Kamu laanta soqadhan qoradhateen soqadhu warra si ayyamee jira. mana arabaa keessa soqomoo mana keenya Garuma barbaade soqadhu garuma raayuun jiraanne. dachee Taasuma gara sittiin jirtu. Daqiiqaa yeroo jettu. daqiiqaa yaani fakkeenyaaf sakandii jecha. Okay. Argattee jirtaa garuu kanaan amma si deebisee. maal jettee na deebise? Mukayyif arabaa mana arabaa keessa soqadha. Yaani wal deebisee muree suqee kana.
Yalla gaafiin kee na fakkaate Okay. Gaafiin itti aanu wanti miila afur qabu kan hin deemne maalidha? makiina Deemus goma afur qaba bar. wanti Iskoortii gaafatte. iskooti biyya keessatti wanti miila afur qabu kan deemu aslan wanti miila afur qabu hunduun deema kan deemne hin jiru. Maali gaafatte nu gaafadheen Akkuma ati jettaa mana rabaa jira. addunyaa guutuu keessa jira. Deebisee mana rabaa jira na jette mana rabaa simti addunyaa guutuu jira. Okay, na deebisuu dandeenya xiqqoomurra naa bahi xiqqoomurra naa bahi hundas naan deebisinii. Maa mana hin jettu be. Jechuun kan jiraan miree wanti miila afur qabu aslan addunyaa kanarra hin jiru maalidha? Tan amma argachuu hin dandeenye. Ay argachuu hin dandeenye akka argatan. Gaafiin asii deebisaa qabu. Deebiin maal aslan? Deebiin teessoo. Teessoo. Kursii. Barcuma jechuun afaan hedduu qaba bara. Afaan hedduudha. Afaan hedduu deebisuu dadhabdeessa. Jechuun namni gadiin kan beekne jira. Fakkeenyaaf barcumaan afaan Oromooti. Teessoon Ingiliffaan illee teebil jedhama. teebil jedhama Ingiliffaan. Okay. Afaan Arabaa kursii namni wallaalee hin jiru jechuudha. Ani maal xixiqqoo kursii illee hin beekne fakkaata. Afaan Faranjiitiin illee jettime. Okay. Gaaffii sadaffaa. Gaaffii sadaffaa sararsi. Gaaffii sadaffaa. Wanti guddinni isaa hanga 4 gahuu danda'u garuu ka ulfaatinni tasuma hin qabne maalidha? Ka ulfaatinna hin qabne jechuudha. Tasuma ulfaatinna hin qabu. Anu ulfaatinna hin qabu. Ati hanga 4 gahiita rabbi jedhe. Ani fudhadhee. Okay. Mana. Manni hin ulfaatu. Okay. Horii. Ofii garuu Huccuuti. Huccuun iyyuu huccuun kee rabbi jedhe hanga 4 gaha. kiyya kan qabu tokko. Aslaan jaakettii kee nagaree waa'ee jaakettii kee sirriin nutti ni minama. Yeroo ulfaatu inni guddattee garuu. Ta'ullee kaa'uudhaan akkasii gaafa. Deebis kalaas. Okay, sabalaa feetaan seen dharraate. Okay, gaaffii deebiin gaaddidduu. Gaaddidduu. Simaan guddatti gaaddidduu ni guddattu. Garuu yoo laaltu hanga 4 geessi. Kan ulfaatu jedhe. Kanas na dhayirre. Sadii isaati maana dhoofte? Biyya see. Jaarsi madhayesa. Aslan jaarsi kan kee waa akkana kana keessaa maal godhe? Amma gaafiin kiyya. Gaaffii keetti fufi. Okay, gaafiin kiyya amma ilkaan hin qaba garuu hin nyaadhu an eenyu. Okay. Maali ala galamu mana galan sabadhan godha. Qoradhu sabadhu. Ay ala galamu mana galan. Bakkuma abbaan kaayifaa itti achi socho'uu fakkeenyaaf. Yaa hanga ati fuutee olii gadi hin deemtu malee socho'uu jechuudha. Jechuun inni miila hin qabu anumatu yoo ofirra kaayee olii gadi hin deeme malee. Maqasii jechuuf maqasiin ilkaan qabaannoo nu jirti. Amma nu waliin jiraachuu mana kana keessa. Jiree namatti yoo qabu arumnuu qabdi.
Kana marga mali kabella te jara rabbina ba. Deebisa. Kana marga tu qaban jade. Argadhure. Ilkaan afur qaba ofinya argachuu hin dandeenya na deebisi. Na deebisi. Si deebisu. Na Deebiin filaadha. Akka Filaan yaani hin nyaatu. Garuu yaani hin filaa miti. Akkamitti animatiin malee. Bineenya akkamii garaa jabaatti. Wayii jaarsuma kiyya wayii abar. Anaa jaarsa kee olii fiddaa sila. Yaa rabbi. Yalla yalla. Dhuftii bar. Gaafii kan Jazaan kee nama. tifuuf insaallaan argadhaa Kiyya wayiiti gaafii. keeti. Okay. Gaafiitti aantu jechuudha. Okay. Gaafiin kiyya. Gaafii afuraffaarra jira. Wanti guyyaarra dabalamaa deemu akkasuma hir'achuu hin dandeenye maalidha? Ana fakkeenyaaf nama yaani akkamitti hojjetta ol guddachaa deemnaa miti guyyaarra jechuudha. Nama ree. Na habibti. Aslan si gaafii akkasii gaafuma akkas wal fakkaatuun si gaafadhee ture. Kana si deeyyuu deebise rabbi. Soqadhu qoradha ka barbaadetti inni orgaan. Guyyaarraa loluma guddataa? Ni malas nima guddata. Okay. Horii furushka yeroo nyaachisan dabalaan deemaa miti? Laa habibti angara horii kee. Yaani ankasi gaafachaa walii galatti maalidha malee horii maali akkasii kana. Qoradhi soqadhu jettee. Soqadhu qoradhu garuu horii maali? Jenni. Daa'imman xixiqqoo. Laa habibti ani walumaa galatti deebiin barbaada. Deebii barbaadan beeku ree. Beeku baatti moo nasitti maree Natti makala. Deebisiree. argachuu hin dandeenye jechuudha. Barsiisaan barattoonni yoo gaafii dhabde barsiisaan deebisaa fi miti. Sirriidha ka barsiisaan suni yeroo barsiisu barattoonni suni jechuun seeraan qalbeeffattee dhageeffattee jechuudha waan sana. Dhageeffadhe. Sirriitti xiyyeeffattee haa ta'e itti yaaddee deebisti malee akkana hin beekne barsiisoo naa deebisa. Akkasii miti. Akkan ree. Jechuun ka Karaa siin beekne nu deebisi barsiiftuu. Yallaas jedhe kalaas. Akka itti si deebi argita. Akkana godhan jedhe. Asiin akkanas qabanii. Sima hari bermekan empat. Sila hari orang mau maten orang berarti kan tahu ya nih. Dewi bisa. Deebiin umriidha. Umri nak kamu tahu. Udah ketika tak. Ammallee kafallaa feeta? Si dabaluu? Lah ya cuy nagal cuy. Hati gafi nagal cuy. Akiisa eega maa? Ayah. Amma gafin kia. Gafin kia. Qabeenyi kee kan namni si caalaatti fayyadamu maal jedhama? Shuu? Qabeenyi kiyyamu? Kiyya keetii miti boo. Qabeenyi kee kiyya jechuudha ree. Kiyya yaani kiyyaaf qeelloo wanti. Sorry ifaan walii irra deeme. No problem. Irra deeme yalla. Qabeenyi kee kan namoonni si caalaatti fayyadaman maal jedhama?
qabeenyi kan namoonni saalatti jechuun quba keeti moo maallaqa baanta? maallaqa yeroo atillee itti fayyadamu yeroo baay'ee haadhaan itti fayyadame. Xixiqqoo dhaabaa fi biyyaa baate qabeenya kan. Rabbi jedhee akkas hin jedhin akkamitti hordoftoota teenyaaf itti na salphistare ati. Laa jechuun qabeenya namoonni itti narraan tarii namni itti fayyadamaa itti teetiifuun qabdi. Jechuun mee lakkisiin salphisa. Ansi salphisuun barbaadu si sattaruun barbaadaman ta'e osoo ammoo waamee uummata ofitti gassi baase maal jettame hangati qaban. Maallaqa kiyyoo namni hin beeka jaarsi kiyyaan beeka. Amma ka jaarsa keetii waa'ee jaarsa keetii sirra haasa'an turu nuti. Jaarsa keetii maddiisi jedhe. Garuu kan haasa'aa jirru jaarsa keetii waan maallaqa isa maal godhe. Abbaa mana kiyyaa isaan waliin qabna maallaqa hee qabeenya jechuudha. Ambar siin galle malee ana kiyyachaa jiru jechuudha. Qabeenya kiyya. Meemo fakkeenyamaafuu haannummaan chaarjii tokko yoo si jalaa gubate jechuudha dhuftee ana kadhatte. Inni qabeenya kiyya kanarraa bisitti hin bitadha haan booda bitachuu. Na kadhattee na kadhattee na sitti kenna. Mee harri guyyaa takka keessatti beeka na kadhachaa oolte rabbii sadii. Jechuun yaani ana gafee isaa kadhadhu. Ayi la. Hin fudhadhee ittiin fayyadamu faa yeroo baay'ee. Mootummaan yaakii waa hin ergifataa bara. Fakkeenyaaf saaruu kayyuu biyya biraa irratti ergifataa sii tana dhiiseeti. La akkanatti illee Soodiinoo Ameerikaa kadhatte. Mee nan tuffatin almaarra akkanatti uffatte tanatu baruu waan baraarra ga'uu deema. Si galee Jechuun tuffii akkasii sin tuffannee. hayi maallaqa keeti. Maallaqa? Maallaqa keeti. Maallaqa keenaaf kenni taaree hayi. Eesii kenna. Kan keenaaf kenni taa maallaqa kee itti fayyadamaan. Laa jechuun Hin dandeessaa si liqeessa malee. Naan kenni deebine. Laa dhimmi siin kenna. Maaliin jiraadha? Sadaqa malee natti hin gootu. Dhabdee deebi. Deebiin maqaadha. Maqaa. Kaballaa jala rabbi na baase. Okay. Achi jedhee maal laatu xiyyaani jabantee Deemuun asirraayyuun korojju xiyyaamu sammuu qaba. nama gaafii dura gaafate deebisuu dadhabetu sammuu qaba. Tana waliin somnu. Jechuun barreeffama ilaalu jira bara. Jechuun gara sama. Okay, gaafiin kiyya amma gaafii shanaffaa gaafiin kanumaati. Wanti ol si baasee gadi si buusuu danda'u kan yeroo hunda idduma wal fakkaataatiin hafu maalidha? Maalidha? Gaafiin ol si baasee gadi si deebisu. Bakkuma sanii wal fakkaatatti tafa. Garuu si baasu ol si gadi si deebisa. Si biyya alaa jira moo biyya keenyas ni jira? Biyya keenyas amma khalaas teknoolojii maa jedhan tokko akka qaraatiin miti amma guddatee jira. Bakkuma mara jira jecha amma yeroo ammaa kana. Okay, ol si baasee gadi deebisu. Karaa ispaaltii. Fakkeenyaaf yeroo arsii irraa baali fidu. Akkasuma biyyoota biraa. Arsii irraa baali fidu jetti. Garuu sun akkasillee fakkaata garuu gaafiin deebiin isaa miti jecha fa'i. Makiinaa fuudhee bakkuma sanii si deebisaree. Fakkeenyaaf yoo biyya biraa na fide biyya sanirraa. Xiyyaara. Laa bifti gaafiin isaa miti. Afaan na wallaalchisin. Kaballaa feetaan si akhabas. Laa kaballaan fidwata margadhaa morkuma keetiifoo. Argannaan baate kaballaa tiyya jala. Siyoonni sun Ameerikaa keessatti argama. Bakka marattuun argama. Bakkummaan hin dhabamne hin jiru. Arabni tun amma bira jiruun qabdi. Miliyaana habibti. Okay. Deebiin si lifti. Aslan Lifti. deebisiniitiin jechaan jiru. La wallaahi. Haqi ishee. Argatteertaa liftiin hin deebisin jedhu.
argattee jirti namni hin beekne liiftiin jiru jedhee yaadu liiftiin isaa fooqiin koranii irraa bu'an san jechuudha. Bakkuma hedduu jiran fakkaata ilmaan suni. Gaafiin keenya kaarraa asumatti xumurraa gaafii itti aanuun qabannee dhufnaa kana daran isin bashannansiisuu fi bohaarsuu hin jenna. Akkasuma yoo isinitti tolee like share comment yaada keessan nuuf haa jennaa hordofaa subscribe nu godha. Akkasuma kana caalu diraamaa adda addaa boosoo gama gaafii takkaan qaba. Gaafii takka si gaafadha jechuudha. Naa deebisa soba takka malee naa deebista okay. Sakeetii fi jaarsa keeti si galee obboleessa kee keessa obboleessa keetiif jaarsa keeti jecha jira lamaan si galee isa lamaan keessa tokkocha osoo iddoo waraanaatti ergisiin jennanii kamiin ergita? Jaarsa kee ergita moo way obboleessa kee ergita? jaarsa kee erga. Akkatti man jaarsa kee ergita rabbi jedhe ni ergita? jaarsa kee erga. Kana tasuma waliin somna kana. Kanarratti immoo waliin somna gama dhugaan somna. Dhugaa dubbachuuf yaani obboleessa kee erga maaliif jedhe kan abbaan manaa hiyya akkana jedhamu hidhamu fedha. Akkas jedhi malee wal sobuun hin barbaachisu. Jaarsa kee ergitu obboleessa garuu obboleessi illee jechuun obboleessa kan baay'ee hayya kana mara dhiiste yoo hunduu garaa si nyaatan jechuudha. Obboleessa kee illee dhiiste jaarsa kee illee dhiiste ofii keetii deemu dharee. Ani shamara kaayuu kan dirqama jara lamaan keessaa tokko arginaan jedha waan ta'eef. Obboleessi illee immoo yoo ani dhagee ajjattu fakkeenyaaf jaarsi kiyyatta biraa. Ati akka jaarsi kan kee biraa sirratti hin fuuneef jaarsa kee ofiillee deemuu didda. Ofiillee deemu jaarsa kiyyallee hin argu. Obboleessi kan keessuun garaa si nyaatu. Yaa xiqqoo godhan nyaata aga jaarsa kiyyaati miti. Hayati mee gaafii qabda? Yaani gaafiin Asik xiqqoo asik gara. Gaafiin hin qabu. Gaafiin hin qabu. Ija keessa ija si balleessu wayyamoo lukatee lamaan sirraa muruu wayyaa osoo isin jedheeni amma ija balleessitamoo lukatee lamaan murata. Luka lamaan ija jettee luka lamaan mu. Gaba kamiin taare yoo ija qabaadhe deema. Akkamiin yoo ija qabaadhe deema? Ijaan deemtaa si yaada? Yaadi kaamee atiyyuu amma dhugattu yaadi mee atiyyuu ija yoo qabaatte jechuudha. Hin deemtaa? Mee namni luka hin qabne yoo hin jira bara addunyaa kana akka deemu namni luka hin qabne harkaan ka deemu hin jira. Ija si kenna. Ittiin arguu dandeenya. Ittiin argita waan barbaadde ittiin argita. Wanti ija caalee hin jiru jechuudha. Wanti ija caalee hin jiru jechuudha. Meelaalee deemta jechuudha. Meelaalee hayyoota keenya yoo jechuudha ka luka irraa muranii jiranii deemaa jiran jechuudha. Namni martuu akkasuma deeme ija dhabnaan immoo wanti